Karaa dhabdee karaatti naftuu jedha dhaadannoon dargaggeessa Saamu'eel Baayisaa Tufaa jedhamu kana. Jireenyi godaansaa hojii fi jireenya fooyya'aa barbaaduuf imalli gammoojjii Duubaay dargaggoota baay'ee hamaafis milkiifis saaxilee jira. Kan dargaggoo Saamu'eel Baayisaa Tufaa garuu torban kana namoota baay'ee onnachiisee hamilee ho'isee jira. Saamiin akkuma hiriyoota isaa jireenya fooyya'aa barbaachaa gammoojjii Duubaayitti imale. Achi gaafa ga'us dhiqatee dibatee sooshaal miidiyaa irraa of argisiisuu dhiisee tuuttaa isaa uffatee hojii ijaarsaa hojjechuudhaaf jireenya isaa ashawaa gammoojjiin makee dafqee hojjechuu itti fufe. Akkuma hiriyaa isaa yuunivarsiitii galees koorsii sadii utuu isaa hafuu gara sanatti imale. Duubaay deemee hojjedheen jireenya maatii koo faadha koo boqochiisa jedhee murteeffatee manaa ba'e. Duubaay akka deemeen dhaabbata ijaarsaa Taayiger jedhamu keessatti qacaramee hojii ijaarsaa hojjechuu irratti bobba'e. Ji'attis miindaa diraama Duubaay 800,000 caallee argachuu jalqabe. Amma guyyaan yaadatamuu isaa geessetti. Saamiin namni hojii irra oolee awwaarri bal'eesse miira dadhabbiin waan iji isaa argite irratti fajajee hafe. Gurbaan warra adii konkolaataa qaalii kan iji isaa argite hin beekne Laambaarjiinii jedhamu oofaa Saamii bira ga'e. Saamiin ija qisee konkolaatatti ilaalu eegale. Yookana namichi konkolaataa sana oofu maal ilaaltaa jedhee konkolaataa isaa akka dhaabuu godhee gaafachuu eegale. Innis konkolaataan kun anaaf haaraadha. Biyya kootti argeen beeku kanaafan ilaale jedhee deebii laateefi. Waliin dubbiin itti fufe. As siqii natti dubbadhu jedhe namichis Saamiidhaaf haara laate. Innis itti siqee balbala konkolaatichaa banadhuu seeni jedheen. Saamu'eel ija saalfiitiin awwaara akka qabuuf bakka hojiitii ba'aa akka jiru itti hime. Namichis homaa miti. Kan hundaa caalu nama malee konkolaataa kana miti jechuun akka konkolaataa isaa seenu hayyameefi. Saamiif namichi waliin taphachuu eegalan. Namichis Saamiin mucaa miskiina kolfa jaallatuuf waan arge raajeffatu ta'uu isaa hubate. Namichi sun viidiyoo gabaabduu tokkos Saamii waraabbate. Namichi konkolaataa kaafatee yoo ari'uu jalqabu Saamiin eessa nageessaa jirta jedhee akka wareeruu ta'ee miira ajaa'ibaa argisiisaa ture. Namichis konkolaataa dhaabee fi baay waliin jedhanii Saamiin biraa bu'e. Namichi viidiyoo waraabe sana Instaagiraamiif miidiyaalee biroo irratti gallakkise. Viidiyoon Saamii dinqisiifannaaf jaallatamummaa guddaa horate. Yeroo xiqqoo keessatti miliyoononni ilaalanii raajeffatan. Mucaan raajeffatamaan kun amma barbaadamuu eegale. Namoonni bebbeekamoon mucaa kana eessatti arganna jedhanii iyyaafachuu eegalan. Namichi Eric Fiit jedhamu lammii Kaameruun ture. Duubaay keessa jiraatu beeksisa hojjechuun beekamu tokko viidiyoo kana akka argeen Saamu'eeliin iyyaafachuu jalqabe. Miidiyaaf qaamaan iyyaafachuu itti fufe. Saamu'eel nama miidiyaa hin turre. Dhumarraa viidiyoonni jalqabattiin gallakkifame yuunifoormii dhaabbata ijaarsa keessa hojjetu Taayiger jedhamu uffatee jira waan ta'eef maqaa dhaabbata ijaarsaa sanaan barbaadu eegale. Bakka dhaabbatichaas argate. Hojjetoota dhaabbatichaa argee suuraa viidiyootti argisiisuudhaan nama kana beektuu jedhee iyyaafachuu eegale. Namoonni sunis akka beekanitti himanii Saamu'eeliin waamanii wal argisiisan. Namichi Saamii argachuu isaatti guddaa gammade. Yeroo waamee dubbisu Saamu'eel hoomaan beeku. Nama akkamiitu akka isa dubbisullee ni waldhaale. Viidiyoo isaa gallakkifametti argisiisee yaadachiise. Saamu'eelis dubbicha ni yaadate. Namichis seenaa wal fakkaataa qabna jedhee Saamiitti hime. Eric waggaa 8 dura akkuma isaa hojii humnaa hojjechaa akka turee fi amma nama beekamaaf abbaa qabeenyaa akka ta'e itti hime. Saamu'eel nama qaalii fi waliin hojii beeksisaa hojjechuuf akka isa barbaadu itti hime. Saamu'eeliin fudhatee deeme. Uffata isaa, rifeensa isaa, ilkaan isaa miidhagsanii mul'isuuf abbootiin qabeenyaa gaaffii tokko malee ispoonsera isa taasisan. Dargaggeessi kunuunsa gaarii argatee hin beekne amma bishaan ho'aan dhiqatee dibatee nama dhaabbii tolu nama yoo uffateef yoo kolfu irraa bareedu ta'e. Amma Saamiin filiik dabalatee dargaggeessa gurraacha hojii beeksisaaf barbaadamaa jiru ta'e. Karaa dhabdee karaatti naftu kan Saamiin jedhus kanumaaf fakkaata. Umurii namaa keessatti guyyaan tokko carraaf milkii haaraa baattee deemti. Kanaaf abdii kutachuurraa gara abdiitti adeemuun barbaachisaadha. Saamu'eel Baayisaa Tufaa baga gammaddee milkii gaarii siif hawwa.